Ashama kabajamtoota sarsa'utuufi lafa jirtaniif iddoo jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Kam jirtu fayyaa keessanii nagaadha isinii. Nus nagaadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baga nagaa taatanii baga fayyaa taatan isiniin jedha. Kanaaf kabajamtoota maatii marsaa warri taatan akkam jirtu nagaa keessanii fayyaan nagaadha. Nus jirra galata waaqayyoo yoo jiraannullee jirra waaqayyoo galata argatu. Isinis baga jiraattanii baga guyyaa kana sa'aatii kana geessan isiniin jenna. Waaqayyoo galata argatu. Nus kunoo fataa inni jirra. Waan tokko yaaddoon hin jiru. Inni guddaan waaqayyoo galataa fudhatu. Ni lammaffaan immoo isinis jiraadha isiniin jenna. Egaa waaqayyo nu gargaaree guyyaa kana sa'aatii kana ga'uun waan salphaa miti. Baay'een isin jaalladha, isinan kabaja. Maafiin waan baay'ee dabarsinee waan baay'ee nu wajjin dabarsitanii ni irraanfatamu oolman keessanii waan barreen gaddaa dabarsine. Egaa fuuluma keessan duratti dhiyaadhee waaqa gaditti dhugaadha baay'ee isin galateeffachuu nan barbaada. Galanni inni guddaan kan waaqayyooti. Inni lammaffaan immoo baay'ee isinis galata na biraa qabdu. Warri gatii dadhabbii baay'ee nutti baastan aizoon jechuudhaan jabaadhaa nuu kadhachuudhaan ilmaan keechan boostanii boonyee waliin boonyee guyyaa kana waaqayyo guyyaa kana nu laate baay'ee nu jiraadha. Sabboontota keenya dhugaa sabboontota keenya yoo isiniin jedhe isiniin boonna. Waan baay'ee nu wajjin taatanii maallaqa keessaniin aizoo jechuu komantii keessaniin isin argachuu keechanii argachuu koo baay'ee nan boona isinittiin boona isiniin jechuun barbaada. Har'a maal odeessuu barbaadde maal haasa'uu barbaadde jettan waanuma gabaabaa. Har'a waaqayyo nu gargaaree moo'eeran keenya guyyaa ji'a 11ffaa raggaxeera. Waggaa isaa ga'uudha. Ji'a tokko qofatu nu hafa. Kanaaf waaqayyo nu gargaareedha. Haa eebbifamu waaqayyo maqaan isaa. Kanaaf dhugaadha. Yeroo sanatti yeroo waan akkanaa hin ta'anne yaanne fatanaas waan darbu nutti fakkaanne hin darbe garuu rakkinni sun hundumtu rakkina san hundumaa dabarsinee har'a ga'uu keenya waaqayyo guddaa galateeffamu. Akkasuma warri immoo nutti dadhabdanii bukkee keenya dhaabataa turtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu isiniin jedha. Maafi wanti nu mudatu baay'ee ulfaataa dukkana ulfaataa rakkina ulfaataa dhibee kooti waan akkasii na qunnamee hin beeku. Baay'ee nan danda'a nan obsa waan hundumaa garuu yeroo sana bitaanatti galee waaqayyo immoo kanaaf waaqayyo galata argatu hin dabarre rakkina san hundumaa darbinee har'a ga'uu keenya baay'ee boonna. Maafiin imimmaan keessan imimmaan keenya lafa hin banne waaqayyo guyyaa san hundumaa nurra dabarse yeroo yaadadhu waan baay'ee nutti dhagahama. Yeroo sun yeroo dukkanaa ture, yeroo abdii kutannaa ture, halkan rafuun hin turre, hojjennee eebbiin turre. Waaqayyo garuu bara sana bara rakkinaa sana hin dabarse. Akkasumas akka keenya yeroo sana rakkina keessa kan jirtan lafa garaagaraa teessanii muddamaaf rakkina dhukkuba waan garaagaraa keessa kan jirtan hin darba isiniin jedha. Obsaa hin darba. Tarii haalli isin mijachuu diduudhaan lafa hojjettan hojii isin diduudhaan tarii maallaqa dhabuudhaan tarii fira dhabuudhaan tarii utuu fira qabdanuu utuu dandeettii qabdanuu maallaqa dhabuudhaan namni waan baay'ee rakkata.
Maafi maallaqa qabaatee yoo nama dhabee rakkata. Maallaqa qabaatee fira qabaatee yoo fayyaa dhabee rakkata. Waan baay'eedha kan nama lafa kanarratti mudatu. Otoo fayyaa qabnu, otoo mana qabnu, yeroo sanitti danqaa meeqa keessa turre. Keessumattiyyuu naman adda baasee baay'ee galateeffadhu ji'a keessatti yeroo lama nu bukkee dhaabatte obboleettii keenya caaltu. Akkasuma warroonni biraa dhugaadha. Amma irraatti immoo waan erga dhalateeti takkaa waa rakkannee hin beennu. Karaa baay'ee nuti guddifataa. Mucaan kan keenyaa nuti guddifachuunis nurra jiraataa jedhanii namoonni baay'een namni moo'atti hin hirmaanne hin jiru. Moo'eeran akkuma maqaasaa ilaallee gaafa sana moo'eeraa inni maaliif maal jechuu barbaanneet yeroo sana rakkina ture sanatti muddama keessa ture sanatti bakka mucaan kun yoo dhalatee dhuma namaa gaa ta'e moo'eeraa jennaaniin waan hundumaa moo'ee dhalate jennaanii jenne otoo inni dhalatiin maqaa kana qopheeffanne jechaadha. Dhuguma akkuma sana dhugaadha. Obboleettiin tokko dheengadda dhiyoo kana hidhatii isaati jette hirmaannaa gootee fi mataa godhaati hirmaannaa godhaa fi uffata bitaa fi jette tokkos akkasuma maqaa keessa nama baay'ee dhiifama naa godha nama baay'ee maqaa dhahe nuu jettanii naartu ta'anii namni bakka bukkee mo'aa hin dhaabanne jabaadha. Waa yaada baay'ee nuu kennitu. Kanaaf yeroo hundumaa yeroon jalqabarraa kaasee yeroo sana baay'ee Oromoonni akkasii Oromoo waliin qarqaartu ishiin tokko waan jirtu akkas jette. Yeroo muddama keessa ture sana obboleessa koo Oromoo waliin gargaaru mana kee gurguradhuuti haadha manaa kee yaalchisii naan jette. Oromoo immoo waliin gargaarre koo wal gargaara. Kanaafuu Oromoo waliin gargaaru jette. Ishiin immoo Oromoodha. Kanaafuu rakkoon hin jiru. Manni keenyas hin gurguramne. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Obboleettiin koo tikistis hin jiraatte. Hin darbine rakkina sanarra. Har'a kina Waaqayyo ija nu guuchisee waan hundumti sun hin darbe boo'ichi keenya imimmaan keenya lafa hin banne. Dadhabbiin keessanis xaariin keessanis gorsi keessanis kadhannaan keessanis lafa hin banne. Waaqayyo kun har'a galataaf nu godhee waan keenya waggaa ga'uudhaaf ji'a tokko tafee baga gammaddanii baga walumaan gammanne baga Waaqayyo nu gargaare baga Waaqayyo sin gargaare yoon akkana jedhu jabaadha hojjetadha rakkinni hin darba. Ergaan koo isa kana jabaadha mana madaabii keessatti rakkinni hin darba. Jabaadha dhiiba warra harkaa dhabdan boru argachuuf jirtu. Jabaadha hojjedha warri mana hin qabne mana godhachuuf jirtu. Warri dhala hin qabne dhala godhachuuf jirtu. Rakkina muddama keessa ulfaataa keessa gaafa jiraattanii waanuma hin darbine isinitti fakkaachuu danda'a hin darba kan. Anatu ragaadha akka darbuu danda'a. Ani yeroo sana bakka Waaqootti illee nan ka'ee namatti illee nan ka'ee firatti illee nan ka'ee Waaqoo na dhiiftaa hin jechaa ture. Naafin waan harkaa qabu fixadhee manarratti fixadhee yeroo sana achi as deebi'e. Maal jechuu barbaada baay'ee isin jaalladha isinan kabaja. Kanaaf jabaadhaa hojjetadhaa. Rakkina keessa yoo jiraattanii boru hin darba. Waaqayyo isin gargaara nu gargaara. Jiraadhaa fayyaa ta'a naa eebbifamaa naa galatoomaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu isinan jaalladha. Warri viidiyoo kana daawwattan laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessaa ammayyuu komantiin keenya nu barbaachisa. Nu barbaachisa baay'ee isin barbaanna gorsa keenya hin barbaanna baay'ee isin jaallanna isiniin jenna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu fayyaa nuu ta'a. Yeroo yerootti immoo warra fuula ifaan
jaalalaan karaa gaarummaa irratti karaa gadda qabu miti wal arginu waaqayyo nuuf haa godhu